Daqiiqaa lama obsuu hin dandeenye. Qaamni saalaasaa akka abiddaan gubaa. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyallee kutaa 1-12tti maatii koo biratti ergan baradhee booda sanaan booddeellee qabxiin maatirkiinaaf dhufee carraa mooraa yuunivarsiitii seenuu argadhus haa ta'uutii garuu waggaa tokko qofaa baradheen mooraa yuunivarsiitii kan mootummaarraa ari'ameen gara Riifti Vaaliitti deebi'een waggaa 3 baradhee xumure. Maatiin koo ana waliin ijoollee 5 qabu. Durba 2 dhiira 3. Kana keessaa ani arfaffaarratti dhaladha. Sadaffaan maatii keenya keessa hin jiru. Jechuun koo tokkoffaarratti jalqaba kan dhalate dhiiradha. Lammaffaarratti kan dhalatan lakkuu ijoollee dhiiraa 2. Arfaffaaf 5ffaan dubartii taanee maatii keenyaaf dhalanne. Maarreegaa haati kiyya erga ijoollee dhiiraa 2 lakkuu argattee booda ijoolleen dhiiraa mana keessa 3 waan ta'aniif mucaa dubaraa argachuudhaaf baay'ee hawwaa yookiin immoo fedhaa turte. Kanaanis obboloonni koo lakkuu dhalatanii waggaa keessattidhan ani dhaladhe. Hangafti isaaniis yookiin immoo hangafti keenyi isaanumaan illee waggaa tokkoof baatii muraasa qofaa hangafaa. Obboleettii kiyya ishee dhumaa qofaatu xiqqoo garaagarummaa waggaa 4tiin nurraa fagaatee dhalate malee hundumti keenyiyyuu warri kaan walirratti walitti aannee dhalanne. Kun maatii keenyaaf faayidaa guddaas qaba, miidhaa guddaas qaba. Hanga barannee hundi keenyi kutaa 12 xumurrutti sadarkaa tokkorra waan jirruuf maatii keenya jechuun haadha koo mana keessas abbaa keenya immoo alas hanga humna keenyaa sirriitti gargaaraa bira dhaabbachaa guddanne. Isaanillee nutti baay'ee gammadoodha. Dubartii ta'een hangafa dhalachuu kootti mana keenya keessatti hojiin natti hin baay'anne. Sababiin isaa immoo obboloonni koo warri dhiiraa lakkuunis kan jalqaba dhalates hojii mana keessaa hundumaa haati keenya anaan hojjechiistu ni hojjetu. Ittoo danfisuu, qoraan falaxuu, buddeena tolchuu, bishaan waraabuu fi kanneen kana fakkaatan jechuudha. Abbaan koo barsiisaa elementaariidha. Hanga har'aatti illee barsiisaa ma jira. Yeroon hojii isaas xumuramuuf sa'aatii kanatu baatiiwwantu isa hafe. Haati kiyya immoo waanuma abbaan koo fidee dhufe hojjechuudhaan hojiidhaan gargaaruudhaan nu ittiin nu guddisti. Maatiin koo hanganani barnootaan kutaa 11ffaa gahutti rakkoon kan jedhamu mana keenya keessa hin turre. Kutaa 11ffaa xumureen gara kutaa 12ffaatti yeroon darbu garuu obboloonni koo lakkuu lamaan qabxii mooraa yuunivarsiitii isaan seensisu argatanii gara mooraa yuunivarsiitii deemu. Kana dura jechuun waggaa 2 dura yeroon kutaa 11ffaa baradhu obboleessi keenya hangafaa yuunivarsiitii seeneera. Amma immoo sadan isaanii sanuu yuunivarsiitii garaagaraa isaan gahee. Yeroo kanatti ture abbaan koo dhiphachuu maal godheen akkamittiin ijoollee koo kana barsiiseen xumursiisa jedhee of dhiphisuu kan inni eegale. Wantoonni hedduus bara kana mana keessa nutti hir'atanii waan nyaatan, waan dhugan, waan uffatan irraallee jechuudha. Isaan barsiisuutiif jecha abbaan koo wanta danda'uun gatii kanfaluu jalqabe. Otoo isaan gara yuunivarsiitiitti hin seeniin farsoo, haraqee, biiraa fi wanneen kana fakkaatan illee abbaan koo ni fayyadama ture. Amma garuu ijoollee kootti hir'iseen kanan godhu jedhee erga obboleessi keenya hangafaa yuunivarsiitii seeneetii bishaan irraan ala manaa gadi bahee bakka biraatii homaa tokkollee hin dhugu. Obboloonni koo lamaan yeroo yuunivarsiitii seenan immoo hinumaattuu dhiphachuu wanti maallaqa jedhu mana keenya keessatti qaala'aa dhufe. Kanaan isaan lamaan deemanii sadaffaan yeroon ani dabalamu immoo maatiin koo hagam akka isaan dhiphatan isinitti himuu hin danda'u. Baay'eetti dhiphatanii dhiphina isaanii kanas ija kootiin nan argaa. Ani immoo dubartii waan ta'eef isaan caalaa maallaqas wantoota garaagaraas nan barbaada mitiire. Abbaan koo gara obboloota isaatti gara firoottan isaatti madaquun naa liqeessaa naaf kennaa. Ijoollee koo barsiifachuun dadhabee obboloota koo na gargaaraa jechuun kadhachuullee eegalee. Wanta inni karaa obboloota isaa karaa firoottan isaa jejjedhamaa ture ani yeroo sana sirriitti nan yaadadha. Haadha kootti qofaa hima. Haati kiyya immoo homaa icciitii kan jedhame mana keessaa anaan hin dhoksitu lafa lixu dhabee waan jedhame isheetti himaa ture. Ofii abbaan koo obboloota isaa barsiisee hojii qaqqabsiisee hunduma isaanii bakka bakkaan nama ga'edha. Isas caalaniiru.
haa ta'uutii garuu kan kennu yeroo hundumaayyuu akkuma baay'ee kennutti waan eegamuuf yeroo ofii dhabee kennuu dhaabu yookiin hir'isummoo waan itti mufatamuuf abbaa kootti obboloonni isaa akkasittiin isatti mufataniiru. Ofii lafa deemee lukkuu killee daandii dheeraa deemee gurgureetu of barsiisee immoo obboloonni isaa tokkollee otoo manatti nafiin barsiiseeti hojii qabsiisee darbee fuudhanii warri durbaa immoo haga heerumanitti nama waliin dhaabbachaa turedha. Yeroo dheeraadhaaf isaaniif garuu diinni abbaa koo ture. Yeroo rakkatu maaloo na gargaaraa akkuma isin gargaare jechuun fuula isaa gara obboloota isaatti yeroo deebisu isaan garuu maal nuuf gootee jennaan si gargaarraa ni dagattee barakkanaa isa akkana nu goote jechuun isa ofii dadhabee bakka isaaniif gahuu hin dandeenyetti hanqate hir'ina isaa gochuun waggaa 15 waggaa 25 odeessu. Kanaan akkuma isaattuu hiriyoota isaa waliin barsiisurraa liqeeffateeti arfan keenya al takkaatti yeroon carraa yuunivarsiitii argadhu gara yuunivarsiitiitti na ergee. Haala maatiin kiyya itti na barsiisan waantan beekuuf barachuurra dhiphina isaaniitu na yaaddessa. Haala ittiin maallaqan argachuu danda'us barbaadaa yaalaan ture. Kanaanis naaf milkaa'ee ture. Mooraama yuunivarsiitii keenya fuuldura manni nyaataa ni ture. Baatiidhaan qarshii xiqqoo naaf kanfalaa. Sa'aa booddee sa'aa 10 kaaseen haga galgala sa'aatii 3 otuu mooraa yuunivarsiitii keenyaa hin cufamiin sa'aatii 5 guutuu mana sana keessa keessummeessuu meeshaa dhiquu fi ergamuudhaan hojjechuun jalqabe. Irbaata kiyyas achi nyaata gaarii nyaachaa jechuudha. Hojii sana hojjedheen dadhabeen gara dormiitti waan hin deebi'uuf sanaan booddee danda'ee qayyabachuun baay'ee natti ulfaata. Mooraa yuunivarsiitii keessatti immoo qayyabachuun dirqamadha. Kanaan ala ari'amuun salphaadha. Wanta hin qayyabanneef qabxiin seemisteera tokkoffaa kan kiyyallee darbinsaaf naaf hin guunne. Haa ta'uutii garuu waggaa otoo hin guutiin ari'amte akka hin jedhamneef qofa achuma mooraa yuunivarsiitii keessa dhokadheen hin ture. Haga waggaan tokkoffaa xumuramutti jechuudha. Waggaa tokkoffaa xumureen wantan dabarse maatii kootti meen akka naaf hin milkoofnee fi waggaa sattaanutti hin dabarretti mun. Haa ta'uutii garuu maatiin kiyya akka hin dhiphanneef haalan ittiin otoo isin hin rakkisiin kolleejjii Rift Valley keessan baradhuun argadheeraa jedheen maatii koo amansiise. Kunis mooraa yuunivarsiitii yeroon baradhu barattoonni akkuma kiyya ari'aman mana namaa galanii hojjechaa kanfaltii barnootaa qofa maatiin biratti hojjetan akka kanfalanii fi taasisuun akka xumuranii odeeffannoo argadheeraa. Tooftaa kanas isaanitti meen maatiin koos filannoo waan hin qabneef mucaa barsiisaa ta'een hojjettuu manaa ta'een mana namaa galeen hojjechaa barachuun eegalee. Maalis egaa mana namaa galee hojjechuu jalqabu qulqullina koo, eenyummaa koo, bareedina koo takkaafillee gadi buuseen hin beeku. Yeroon gara barnoota koo deemu of dhidhiqeen, of qixeesseen, of bareecheen, of qulqulleesseen hin deema. Manumti jalqaban seen immoo manuma dubbii jalqabarraa kaasee anatti dhaledha. Haadha manaaf abbaa manaa ijoollee 2 kan qabanidha. Haati manaan hojii baankii dalagaa turte. Haa ta'uutii garuu erga deessee hojii sana saddaan kuttee maddi galiin karaa maatii abbaa manaas ta'ee karaa abbaa manaa akka gaariitti waan jiruuf maaltu na dhiphise jettee hojii mallee nama lamaan isaaniiyyuu magaaluma kana keessatti dhalatanii guddataniiru. Maatiin hundi isaaniillee dhiyoo isaanii jiru. Kan isaan keessa jiraatan mana maatii abbaa manaadhaaf mana kenname keessadha. Maatiin abbaa manaa baay'ee dureessadha. Akka magaala sanaatti maatii qabeenyaan jira jedhaman konkolaataan manaa muraasni magaala sana keessatti argamtu keessaa tokko kan maatii isaaniiti. Konkolaataan hedduun kan manaa magaala sana keessatti hin jirtu yookiin immoo hin argamtu. Jalqabuman yeroo namni mana hojjedhu naaf argee mana sana nageessu haati manaan maal keetu hojjettuu manaa fakkaataa jettee gaaffii qorumsaa naaf dhiyeessitee turte. Keessa namaa namni hin beeku, fuula namaa malee maatiin koo akkanadha, haalli jireenya keenyaas akkanadha. Anis kanaafan hojjechuuf dirqamee jedheen itti haasa'ee. Haa ta'u naan jettee hojii nan jalqabee. Hojii mana haadha kootti hojjedheen beekneen mana namaa galeen hojjechuu jalqabee. Kuni kaayyoo barnootaaf waan na ta'eef maalis yoo ta'e hojjechuun dirqamadha. Gadi jedheen kan isheen na ajajje hanga sa'aatii 11 taatutti nan hojjedha. Yeroo sa'aatii 11 booddee immoo gara kolleejjii yuunivarsiitii Rift Valleytti ni imala. Deemsa daqiiqaa 10 ol mana jiraadhurraa kolleejjiin kun hin ta'u. Maarreegaa maaltu
rakkoo mana kanatti sitti fidinaan jechuu ni dandeessu. Abbaan manaan dubartii kanaa bareedaa otoo hin taane faranjii otoo hin jedheellee jechi kun isan ibsu baay'ee bareedaadha. Haati manaansaa inaafuu miti baatirii yookiin immoo kaameeraa fuuldura isaatti qabdee otoo deemtee homaa naman dhibu. Namni akkanatti dinqii ta'ee uumame jedhamee otoo haasa'amee naman amansiisu. Sanarratti immoo maatiinsaa abbootii qabeenyaadha. Yoo fedhe konkolaataa maatii isaaniitiin deema. Dubartiin naannoon jiraadhu keessaa isan barbaanne hin jirtu. Kanarratti immoo kubbaallee magaala sanaaf taphata. Gaafa inni kubbaa taphatu dubartiin magaala keessaa haramteeti maqaa isaa waamaa oolti bakka kubbaatti jechuudha. Gareen kubbaa inni taphatu moo'es moo'ames deeggarsa guddaa qaba. Garee kubbaa sanaatu waamamu otoo hin taane maqaa nama kanaatu waamama. Kana qofaa miti. Kolleejjii Rift Vaaliin ani baradhuraati baratee eebbifamee darbee immoo achuma keessatti barsiisummaadhaan qacaramee diinii kolleejjii sanaa fi dabalataan immoo hojii maatii isaa kan dhuunfaa dalagaa. Diinii ta'ee otoo jiru daree galee seemisteera 2 anaatiin barsiiseera. Seemisteera 2ffaa fi seemisteera 3ffaa kan waggaa tokko jechuudha. Rift Vaalii keessa daree tokko dhiirris dhalaanis ni baay'ata. Dhalaa taatee waa'ee bareedina barsiisaa kanaa namni hin dinqisiifanne tokkollee hin jirtu. Dhiira ta'ee immoo dandeettii barnoota isaa kan hin ajaa'ibsiifanne hin jiranii. Nama karaa hedduudhaan badhaafame ajaa'iba ture. Otuu dhiira tokko tokkooti simboo akkanaa qabaatee fakkarsi yookiin immoo of tuulummaansaa kana jedhamee jechaan hin haasa'amu. Kana keessatti akka hojjettuu manaatti otoo hin taane akka obboleettii isaatti nagaa gaafachuun kan isatti taasise haasofsiisuun nama bira darbuudha. Inumaa bilbila isaarratti lakkoofsi haaraan yoo bilbilame waliigaltee haadha manaasaa waliin uumaniin kaasuu hin danda'u. Yeroo mana seenu bilbilli isaa 9 xirr jechaati oolti. Dubartoonni hedduun irratti bilbiluu bifa qaba qabeenyas qaba. Dubartittis murteessuun hin danda'amu. Haati manaansaa itti naaftatu hin taane fuula isaa argitee si'a 9 gubatti. Lolli isaanii abalu waliin haasoftee abalu waliin dhaabbattee malee waa'ee mana keessaa rakkoo uumame furuu miti. Inni immoo isa haati manaansaa baatee galtee dubbiidhaan tuttuqtu kana baay'ee jibbaa. Kana qofaa miti gadi baatee hojii akka hojjettu barbaada. Waggaa 4 sababa ilmaaniitti hojii dhaabdee mana taa'uu ishee qofaan ulfaatina kiloogiraama 47 irraa gara 95tti guddatteetti. Kanaanis furdina ishee kana abbaan manaa ishee baay'ee irratti jibbaa. Yeroo aaru furdina ishee kana laaluun maqaan taanes kennaafi. Yooma socho'uu dadhabde manuma keessa hojii mallee hojjedhu jechuun isheetti dheekkama. Kaanirraa kan hafe alatti gonkumaa dhimma biraadhaaf dubartii kamiyyuu hin barbaadu. Kun immoo ittuu anaan dabalatee gochaan aarsuudha. Akkanatoo bareedu akkanatoo simboo qabu akkamittiin haadha manaasaan alatti dhiirri kun hin deemu moo nu tuffateetii yaada jedhu manuma keessatti hin burqisiifadhe. Jaalachuu miti otoon jaalladhu baadheedha nama kana na ajaa'ibaa. Kanarratti haati manaansaa otuma dubbii kana keessa hin seeniin abbaa manaa isheetti na shakkiti. Baay'ees na hordofti. Yeroo inni nu barsiisu mana barumsaadhaa yeroon dhufu nama natti ergitee waliin akka naasa'uu fi naasofne adda baafatti. Daree keessatti maqaa kiyyaan na waamuun ala homaa dubbii gara biraa waliif hin qabnu. Daree keessatti barattoonni eessatti si beekeeti yeroo hunda maqaa kee waamaa moo si jaallateera jedhanii akka nani baay'eetti siquuf na gorsuuf yaalu. Haa ta'uutii garuu hanga waggaa 1ffaarraa gara waggaa 2ffaatti hin darbutti mana isaa keessa hojjettuu ta'een akkan hojjedhullee daree koo keessaa namni beeku hin jiru. Akka tasaa ta'ee akka mana isaatii hojjedhu kan beekame waggaa 2ffaa yeroon baradhudha. Maal ofiin jettanaan jedhanii dubartoonni daree koo jechuudha. Maal yeroon jedhuuni bifuma kana yeroo hundaa argaa ooluun kee otuu ana ta'ee dirqisiiseen gudeeda malee dhiira kana mana keessatti argeen hin dhiisullee naan jedhu nan kolfaa. Jaalallis dhugaatti irraa na qabeera. Baay'ees na rakkadha. Haadha manaasaa caalaa mana keessa anatu dhiphataa fi haati manaansaa inaafuurraan alatti wanti addaan abbaa manaa isheef gadi jettee gootu tokkoyyuu hin jiru. Hinumaa maatiin ishee immoo akka inni baalagee kashlabbee dubartii hedduu waliin dhaabbatutti guyyaa guyyaadhaan dhufaniitti himu. Isheenis wanta gochuu dandeessu hundumaatiin qorattee irraatii dhabdeetti. Ani mana isaa keessatti ijaan qullaa qulqulluu isaa argeera. Mana fincaanii
isaanii keessattis qullaa kiyyanatti dhufeera. Beeknee toon taane otoon beekiin al takka takka ammoo beekeen. Haa ta'uutii garuu tarkaanfii tokko anaan ofitti of butuuf namni kun kan godheeru tokkollee hin qabu. Ani garuu dhiifama naaf fudhaa malee baay'een yaalaa. Na jaallatamoo nan jaallatu na ilaalaa jiramoo hin jiru kan jedhu adda baafachuuf yaalii dhiira kamirratti iyyuu gaggeessee hin beekne nama kanarratti nan gaggeessaa. Bakka haadha manaan mana keessa hin jirretti akka inni ol na qabuuf mucucaadhee of hin koffisa. Abiddi yookiin immoo ifaan na qabate jedheen gola keessatti nan iyya. Sagalee addaal takka takka mana keessatti nan dhageessisa fi kanneen kana fakkaatanii. Maarreegaa kanaan otoo jirruuti guyyaa tokko mana keessaa ooviniidhaan nyaata haati manaa nan hojjedha jetteef dinnicha qunciseen chipsii zayitiidhaan waadaa yookiin immoo xabbasaa jira. Abbaan manaan manan ture. Guyyaa dhalootaa mucaa isaanii ishee lammaffaadha. Bara kana waggaa 3ffaan baradha. Otoon hojjechaa jiru akka tasaa ta'ee Kareen elektirikii sokkeettitti sakka'amu miila kiyya xaxee ooviniin sheelfii yookiin immoo kiichin kaabineetii irra jiru gadi darbatamuun kan rabbi na baase zayitiinsaa miila kootti akka jirutti yeroo faca'u fuulleen oovinii sanaa immoo guutummaa guutuutti ni caccabaa. Hanga ammaatti miilli koo bakka zayitiin suni natti faca'e adii mallattoon isaa sirriitti beekama. Zayitiin kanaa ol nama godhaatiif malee kana naan godhellee salphaa miti. Haati manaan mana keessaa televiziyoonii fiilmii qaanaa laalaa turte fiigdee dhuftee zayitiin isa miila kootti dhangala'ee fotoon taane fuulleen yookiin immoo mastaawotiin oovin ishee isa cabeef narratti iyyite. Kanaanis ammuma dafii meeshaa kee qabadhunaan jettee mana kootii narraa bahe. Guyyaan dhalootaa dhala koo akkan kabajamneef gufuu natti taate doomii budaa fi wantoota hedduutiin ana rakkaate. Duras waa hedduunaan jetti anis danda'eeman mana sana hojjedha ture. Daqiiqaan 20 yeroo hin guunne keessatti uffata koo gadi daddarbattee dabtara koo gadi darbattee maallaqa qarshii 200 hodhu. Kanaan yoo barbaadde gali yoo barbaadde immoo akka baalagachuu barte mana dhiiraa galinaan jettee naaf kennite. Boo'een uffata koo walitti qabadheen zayitiin itti dhangala'eef yaala tokkollee otoo hin godhin bakkin deemus bitaanatti galee achuma mooraa keessa dhaabbachuutti hin fufee narraa deemi narraa bahe jetti deemuun didee baay'ee natti dhagahame. Naannoo turtii sa'aatii 2 booddee abbaan manaa ishee motoraan mana barumsaatii dhufee. Kanaan maal taateetii yeroo naan jedhu waan hin ta'etti nimee miila koo argee nahee battaluma motora isaarra na kaa'ee gara mana yaalaa na geesse. Kun egaa sababa kootti lola guddaa kan jalqabaa haadha manaaf abbaa manaa gidduutti uumame. Kan ani manaa ari'ee bakka maal mana yaalaa geessita kan jedhudha. Qoricha naaf kennanii na ashaganii hanga malaansaa guututti dafeerraa waan hin kaaneef yoo si dhukkube obsinaan jedhanii kan hin dibadhuu fi kan hin liqimsu akkanumallee kanan dhugunaaf kennuun motorumarra na kaa'ee gara manaatti na fuudhee galee. Guyyaa dhalootaa mucaa isaaniitiin jedhe mitire. Guyyaan dhalootaa suni safee haati manaan uffata ishee qabattee gara maatii isheetti galte. Silaa guyyaa akkanaa maatii ofii waamanii gammachuudhaan dabarsu mitire. Maatiin isaanii immoo kan lamaanuu beekamoodha. Guyyaan kun kana yeroo ta'u maatiin ishee duras kan jedhanii ni qabu mitire. Akkaafuu mucaan kuni waggaa amma kana mana kanan teenye jarri kun lamaan icciitii addaa wal biraatii qabu jedhanii warri isaa maaltu gadi si deebiseeti kana waliin mana yaalaa deemtee haadha manaa kee waliin walitti buuta jedhanii ijoollee ishee lamaan fudhattee mana duwwaa gootee haati manaan maatii ishee bira deemtee. Abiddaan sanuu immoo zayitii ho'aadhaan gubachuu jechuun maal jechuu akka ta'e tarii kan isin qunname tarii immoo kan dhageessan beekuu ni dandeessu. Keessumaa guyyoota muraasa booda dhukkubbiinsaa salphaan turre. Abbaan manaan homaa rakkoon qaba ati qofti fayyi hin dhiphatiin naan jechuu jalqabe. Kanuma keessatti illee namni haati manaan koo mana hin jirtu jedhee waa biraan yaadu torbee tokko guutuu haga haati manaansaa gara manaatti deebituutti waan tokko qoricha naa fiduu motora isaadhaan na fuudhee madaa kiyya kan itti hidhame naa fiigsisuun ala waan tokko. Ani garuu dhukkuba koorra darbeen nama kana baay'ee yaadaan ture. Haati manaan dhiistee deemuun ishee carraa addaatti fayyadamuuf nan barbaadan ture. Haa ta'uutii garuu naaf hin taane. Namni kun gogaadhaa bareedina isaatti fayyadamuu hin dandeenye. Kanaan kan ittiin haati manaan gara manaatti deebitu isheen haa baatu walii galtee jedhuuni. Kan nama ajaa'ibu socho'uu hin danda'u. Ammallee nagaa uumuuf jecha obboleessi isaa dhufee konkolaataadhaan anaan na fuudhee mana warra isaa na galchee. Hanga fayyitutti hanga bakka deemtee hojii hojjettu argitutti mucayyoon kun mana kanaan bahiin jedhee haadha isaa akeekkachiise. Haati isaa immoo namaaree warqiidha malee fayyeen illee
mana kanaatiin deemtu hanga barattee xumurtutti anuma waliin teessa ija ijoollee kootiinan si ilaalanaan jette. Kanaan egaa mana haadha isaa taa'een hojjechaa barnoota koon xumure. Maatiin koollee mana warra isaatti dhufanii na eebbisanii sagantaa xiqqoo eebbaas mana warra isaatti naaf ta'e. Kanarratti gaa guyyaa eebba koo haati haadha manaasaa waamichaaf dhuftee eebbifamuu koo argite. Intala isheetiin maal eegda mana isaanii gadhiisii ba'iif jettee mucaashee baasifte. Sababiin saammu anadha. No mana keetii baanaan qophii qopheessee mana warra isaatti haadha manaasaa borii eebbisiifate. Kanaa ol maal arguu barbaadda? Hanga har'aatti sitti maa turre. Amma garuu akka ati baatuufi jechuun haadha manaaf abbaa manaa sababuma kanaan gargar baasani. Wanta bitaa namatti galu amanuufis nama rakkisu beektu dubbiin kun akkana ta'e. Qabeenyi bakka jirutti maatiin tokko qabeenya sana yaadu malee gaa'ela sana hin yaadani. Dhiphinni isaanii yeroo hundaas qabeenyi kansaa beekamee adda bahee isa kam akka ta'edha. Haa ta'uutii garuu maatiin maatii guddaa ture. Mana keessa akkatti jiraatuuf malee dhaalaan waraqaadhaan mallattaa'ee mucaaf qofa kan kennameeru hin turre. Anaan hojii haati isaa achuma magaala sana keessaa namaan naaf haasofsiistee baatii 3 booddee na qacarsiiste. Manuma isaanii keessa taa'een hojiillee jalqabe. Baatii 6 booda qabeenya hiramuu danda'u seera duratti haati manaaf abbaan manaan kuni adda qooddatanii. Manni garuu kan maatiiti jedhame. Qabeenyi isheef qoodame maatiifis ta'e isheef akka yaadan ta'u yeroo baatu haati manaan mataa isheetiin dhuftee mana abbaa manaa isheetti galte. Yeroo kanatti inni seeraan narraa bahee jedhee torban tokko kadhate. Torbee booddee yeroo isheen bahuu diddu ani yeroo sanatti mana kireeffadheen jiraadha ture. Bilbilee na waamee kottu ani yeroo ammaa kanarran jira. Dubartii kana waliin immoo yeroon jirus wantan keessa ture ni beekta. Har'a garuu waan isheen yaadaa waan isheen qotaa maatii ishee waliin wanta karoorfachaa turte gochaadhaan isheetti argisiisa. Atis bakka hangamii akka ati naaf qabdu nan beeka jechuun mana dhugaatii na fuudhee deemee yeroo jalqabaaf biiraan obaase. Ofiis irra deddeebi'uun hedduu dhuge. Carraan kun anaaf DV biyya Ameerikaatti deemanillee natti fakkaatee ture. Wanta inni naan jedhe hunda tole jechaan ture. Baay'ee erga dhugee booda naannoo sa'aatii 4tti yeroo hedduu motoraan socho'a. Si'a kana garuu rakkoon uumamuu ni danda'a jedhee kontiraata baajaajiidhaan gara mana isaa na fuudhee deeme. Haati manaansaa qiqqixooftee babbareeddee manatti isa eegdee turte. Ishumti inni hiike jechuudha. Gaabbitee manatti deebitee. Haa ta'uutii garuu anaan qabatee deemee anis bareedeen qixaa'een ture. Torban tokko guutuu siree koorra ciisteetta. Har'aa booddee garuu yoo barbaadde bakka mucaan kun ciisaa turte deemtee ciisuu dandeessa. Kanaan ala garuu jecha tokko nan dubbadha. Tarkaanfii tokko nan fudhadhee hojjette rakkoo itti aanee dhufuutiif of qopheessi jedheen. Yeroo kanatti haati manaan morma kiyyatu cita malee mucaa kana waliin hin ciistu jetteen. Kanaan innis mormi kee cituu danda'a. Duras ciisaan ture. Yeroos maaf hin cinne dafi narraa ba'e jedhee manaa darbatee yeroo ishee baasuuf jedhu ni iyyite. Ollaan dhufanii poolisootattis bilbilee mana isaatii bahi jedhanii mana adabaa ishee galchanii. Halkanuma sana deebisanii waamanii akka eegsifamu taasifamee gara maatii isheetti galte. Anaaf inni waliin bulle. Kabaja kiyyas nan kenneef waliin jiraachuuf. Nama gaa'ela kana dura dhaabbate waliin jireenya jalqabuuf abjuun koo kan jalqabaa dhugoome naaf ta'e. Guyyaan hin eeges naaf milkaa'e. Hundumtuu haadha manaasaa jalqabaan baga hiikte jedheen ana dabalatee jechuudha. Ani faayidaa kiyyaaf jedheeni. Warreen kaan garuu amala ishee arganiiti. Waliin gitanii waliif hin ta'anii jalqabumaayyuu ni jedhama. Bifti ishees hagas mara nama kana madaalu hin turre. Ni beektu mitiiree dhiirri bareedaan dubartii fokkistuu argata. Dhumni carraasaa yeroo hedduu waan akkanaa ta'a. Kansaas akkanuma ture. Erga ishee dhiisee na waliin ta'uu jalqabee booda maaluma ta'een ishee jaalladha jedhee gaabbii isaas natti hima ture. Kanaan otoo jirnu baatii 3 baatii 4 mana koo dhiisee mana isaa keessa jiraachuutti fu'e. Kanaati manaansaa kana dura hin goone sirriitti waan hin beekuuf waan ittiin maatiin isaa ishee komatan hunduma akka isaanis na jaallataniif gochuun jalqabe. Ittuman fufe baatii 5 baatii 6 geenye. Guyyaa tokko ganamumaa hojiidhaa manaa bahee jaalalleen koo kuni jechuudha biiroo keessatti kufa. Biiroo keessatti yeroo kufu baatanii konkolaataadhaan mana yaalaa geessanii baay'ee sin turre fayyaadha jedhanii gara manaatti fidanii. Anis nannee maal akka ta'e hin beeku. Dhukkubas hangam beekutti hin qabu. Yeroo sanaa booddeedha anaaf inni waliin jiraachuu kan jalqabne. Maaliin akka tuqan maal akka nyaachisan yookiin immoo obaasan hin beeku. Guyyaa sanarraa kaasee yeroo na waliin ciisu qaamni saalaasaa akka abiddaa na guba. Akka haadha manaa baadiyyaa jaarsi reebee waliin ciisu na iyyisiisuu barbaada. Daqiiqaa 1 daqiiqaa 2 obsuu hin danda'u. Kuni dhugaa seenaa koorratti mudatedha. Nan dadhabe. Mana yaalaas nan deeme. Wanta akkanaan beeknu
naan jedhan. Innis mana yaalaa deeme wanta akkasiin jiru jedhame. Haa ta'uutii garuu anaaf inni kanaan rakkanne. Turree yeroo walitti deebinu deebisee kanumantu nu mudata. Ilmi dhiiraa immoo yeroo dhorkamu miirri isaatti caalaa haaloo keessa galaa dhufa mitiire. Anaaf isa gidduutti kan mudate kanadha. Dhumarratti akkuma isaatti iyyuu nan ulfaa'e. Daa'imni gadameessa keessatti uumame. Jaarsis gara maatii kootti naaf ergamee ture. Anaaf inni walii galaan waggaa tokko waliin hin jiraanne. Ulfa ta'een otoo hin jiru wanta ani waan tokkollee hin beekne odeeffannoo isaallee takkaaf hin qabne duuba kiyya raawwatamaa ture. Maatiin haadhasaa abbaa manaa kiyya kana gara biyya hambaa Kaanaadaatti fudhatanii karaa gaa'elaa jechuudha. Kana dura dhimmoota garaagaraaf gara Finfinneetti waan deddeebi'aa tureef waan hin beeku hin qabu. Inni deemee torban booddee otoo daa'ima isaanii gadameessa koo keessatti hin baadhu maatiinsaa akkam na jaallachaa turan baay'inaan jedhanii mana sana kireessanii waan isaan hanqateeru hin qabu. Isatu si jaallateera haadha manaa isaarraa adda baastee ufteetti galte malee jechuun deebi'an isaan irraatiin eegne naaf deebisanii. Abbaa manaa namaa jaallachuun koo dhumni isaa kanaan nagahe nan argadhe jedheen gidduutti citee hafe. Kanaan hin dhaabbanne haadha manaasaa ishee achii waliin illee adda bahe waliin jiraachuu iyyuu hin dandeenye. Yoo xiqqaate daa'ima keellee gargaariitii abbaa ta'uu kee mul'isii fi yeroon jedhuuni manuma kootti barattee xumurte. Kan si barsiise warra kee miti dhala kee finxiqaatu karaa ittiin immoo na argattee na himattu hin qabu. Dhalli koo warri seeraa abalurraa kan hin dahedha jedhee naaf deebise. Dhumarrattanis haadha mucaa ta'een singil maam isa jedhamuun jiraachaan jira. Eega sanaatii dhiirri jaallatamu qalbii koo keessatti hin dhufne. Fedhii gaa'elaas hin qabu. Balleessaan koo garuu fedhii kiyyaanis namaanis dhiibamee abbaa manaa mana qabu jaalachuu koo hir'ina isaatti fayyadameen gaa'ela dhaabbachuu kooti. Anoollee ta'eera. Dubartootaaf kuni garuu barnoota haa ta'u. Gaa'ela kan dhaabbate waliin yoo tarii gaa'ela dhaabbattanii gaa'elli suni yoo siniif ta'u dide malee hariiroo jaalalaa kamiyyuu hin jalqabina. Lapheen dhiiraas lapheen dubaraas bakkuma jalqabaa jira. An obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yoyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qooddee isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattanii hubannoo cimaatii tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenyaa seenaa ishee dhaggeeffattan yaada keessan komentii jalatti qoodaafi jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa har'aa isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Qopheessuuf qindeessuun isii waliin kanan ture ani gammachiista shoomeedha. Seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.